Jira jirtu hordoftoota kabajamtoota har'a akka ajaa'ibaa kanattiin kookeetti biraankiin dudda isii kutuu deema. Kanaafuu har'a akka biraankiin kun yoo naa milkaa'ee gadiin dhiisaa isiniif hin gadhiisaa, yoo naa milkaa'uu baate asumatti hin dhiisa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kanallee immoo isiif hin dalaga jechuudha. Isimaaf hin kenna, maaliif akka isiin natti hin muufanne isimaaf hin kenna jechuudha. Akkuma beekamu torbaan kana toorarra hin jiru, ani biraankii man isirratti dalaguuf asirraa dhabame. So kanaaf akka ajaa'ibatti irraa dalaguu deema. Ana hordofa irratti hin dawwala jechuudha. Amma irratti dawwaleetiin akka ajaa'ibaa kanatti piraankii isii godha. Hanga isirratti dawwaluu na eegaa isin. Aloo? Kookee akkam nagaadha? Fayyaadha? Akkuma nagaa. Maa baddere? Yoon baadee jira. Yaadamtee jirtaa obar? Ish. Haa? Jira hin banne. Maal jechuudha isaatti maa badde? Wallahi kookii eegaanii jira. Mi haaluma dalagaati fi haaluma yeroo kana iida kanaan wal qaqqabachiiseetuma bakka dalagallee na baay'attee waa'een kee kunilleen hedduu mataan ajjeeqeetuma bakka onlaayinii kanarraa baduu filadhee hubeetta. Guutumaan si godheen. Hundumaanuu nagaa qabdaa meeti? Nagaa gootani maal si godhate? Waan na goote gaa hundarra takka takkaaniin gadi guuree sitti himuu deemaa beektaa. Maal haasaan jirta isaa? Isuma dhugaatii barkookii waanuma dhugaa jechuun maal haasaa jirtaa? Waan namni haasaa jiruun haasaa jira gaa wayi. Lolaa jirta akkoni maal si godhate? No si lolaa hin jiru kookii. Mee waan dhugaa tokko siimu waan takka hangarraa siiniif ni beektaa hanga kana durallee yeroon si barreessu mee kookii har'a waa si himuu jedhee duman guyyaa biraati jedhee irra si dabarsaa ture ni beektaa miire? Jechuun yoo na barreessita garuu maalan balleessire jechuudha ijoon na lolaa jirta akkoo. Yaarbii sodaachaa jira akkoo. Naafatiin kun obbolummaarra wal barree beektaa kookii. Yaa dhugaadha maal reerrees borus obboleettuma kooti maalan balleessire. Qooyaati ammallee daranuman daransa mataana dhukkubsu kaaninan waan sitti himuu narraa hin baratiin obboleechuma naan jettaa qooyata ammallee. Ani sodaachaa jira silkiin irraa rukkufamaa jirti yan. La jechuun waan sodaattullee hin qabdu jedhi ka. Waan sodaattullee hin qabdu jechuun waanuma dhugaatiin sitti himuu dhufe. Kaashii maal balleesse? Jechuun ani otoo namni dhiiraa kaninaan immoo ani ilmoo dhiiraati anilleen osoo nan si jaalladhu ati obsaa proofaayilarra kaatee deemtan obsaan proofaayilarra si kaatee siin deemu. Maal haasaa jirta isaa? Obsaan obboleessa kooti obboleessa kooti maal odaa si kaawwadha maal rakkoo qabu? Kookii hanga zaarraa ka waliin jirru kana obboleessa jetteetu manatti haasottaa qooyati mee waan si gaafadhu keessa. Eekaa. Mee dhugaa waaqaa jedhu. Dhugaa waaqaa na obboleessa kooti kaatti. Way kookii an dhugaa dubbatuuf jechuun bakka namatti illee hin dhiyaadhu yeroo hedduu garuu akkuma obboleessatti sitti dhiyaadhee ta'ee immoo jaalalti falagooyitaati. Ani har'arraa kaasee akkan si jaalladhu naa beekuu qabdu bakka onnee guutuun onnee qulqulluun si jaalladha. Maal jaalta isaa? Kookiyya sin jaalladha bakka maali jaalalti waya nabicharraa falli baay'ee. Ati biraankiina gochaa jirta ammoo maal dhugaa waaqa akkanatti naaseen kaagaarii miti. Laa wallaahi an piraankii si godhaan jiru piraankiin kanaa miti barkookiyaan jechuun obsaan bilook wal goone. Obsaa jechuun dhiyoon tana ijoolleen sitti ati yoo arguu dadhabde malee obsaa rabbii jedhiiti gadi buusiin jedhee mucayyoo tana proofaayilarra hidhattee jirtu kana gadi buusiin jeen gasteerra. Hin buusuu naan jedhe wanni feete haa dhuftu malee surreen mataan baafadha malee adde kookii gadi buusu surreen mataan baafadha naan jedhe ijoolleen hundinuu xiggee faajiin gastii gaafa sanirra jiranii bakka anarra booda yoo garee kana keessatti na argita yoo obsaati mucattii tana gadi buusuu baattee har'a booda garee matana keessattuu hin deebu jeen kakadhee achii deeme jechuudha si galee.
dhugaa rabbina obsinatti maani natti shoofteetti fakkaate garuu jechuun anis gareen inni rakkoo hin qabu garuu immoo karaa kanaa ta'e taanaan dhugaa rabbi kanaaf obboleecha kootarras boorus taane jechuudha. Ani immoo namaan akka walitti buutus hin barbaadu obsaan anaaf obboleecha kooti. Kooki dhugumaan ammallee obboleessanaan jettaa irra akkanatti maaf akkanatti garuu miidhama kiyya kana maaf feetetti jaalala kana bar namni ufiitiin of keessa hin kaa'u yaadamma koo kan nama keessa kaa'u waaqumatu ganama nama keessa kaa'u jaalala namaa kana malee jechuun ani yeroo baay'ee namatti hin dhiyaadhu amala kiyya waan hin beekneef malee jechuudha osoo nama jaallatu barbaade fakkeenyaaf yeroon biyya galee deebi'etti shamarri biyyaas fakkeenyaaf ijoolleen ganda kiyyalleen enuma jirti jechuudha akkuma beekamu garuu ani kaayyoo kiyyan galmaangaa jechuun baroomsallee wanni karatti kutee biyya namaa kana dhufeef hanga tokko jireenya kiyya mo'adha jedheeti malee kaayyoo biraatiif osoo hin taane kanaaf jechuudha amma garuu haa ta'u utuma jireenya kiyya mo'adha jedhee fiigu jaalallee hedduu kanaan dhufe sillee wal barree obbolummaa wal barree dhugaadha garuu osoma obboleettii kiyya jedheetuma si waliin haasa'u si waliin kolfuu dhugaa dubbatuuf baay'ee takka keessi kiyya na cinqamaa ture akkamittiin itti himu jettii tana maal godheen itti hima maal jedhaan isiin obboleessa kiyya kanaan jettu akkam jedheettiin amma meessin jaaladha jedhaan jee mataan na dhukkubaa ture jechuudha. Yaa'u bakka obsaan sababuma ta'ee obsaan wal qabne obsaan immoo qoosaa jira na fakkaatan yeroo sanii anaaf garuu dhugaadhaan baay'een dallanee ture beektaa. Ani laarsitti immoo tokkoffaa anaaf obboleecha kooti obsaas ta'ee sis ta'ee jechuudha garuu immoo sin jaaladha gisee jettu silaa ati nan beektu ani sin beeku leesha akkana naan jettu ati. Kooki yaawwaa'ee keetii hundaa'u si duuba ijoollee si beektu qoradheeti maatii kee maal akka ta'e maal akka taate hundaa'u nama si beeku qoradhee lafaa ka'ee si jaalladhe malee akkanumatti lafaa ka'eetu mummoosoo waan ta'e. Namni na beeku hin jiru waa. Dhageeka. Namni na beeku sirumaa hin jiru. Jechuun. Si dhugaa rabbeen akkana harsaa jirti. Maal jechaa jirti isaa? Kooki maali ati jaalalan beektu jaalalti takkaas hin qabne jaalalaaf akkamitti na aarsaa jirta naan jette jechuun bara waan tokko namni karaa lamaan nama irraa addaa jaalala keessatti maal seete beektaa fakkeenyaaf yoo heerumee bultii qabaatee lakki ani obboleessa kiyya ani bultiin qabaa abbaa manaatiin qabaa heeruma hin barbaadu ati naaf obboleessa lakki na jaallatu keetiif galatoomii garuu jaalala walitti hin deemnu jedhee furaa nama deebisa yookaan hoo shamara ta'ee kan hin heerumne hin jiru dhiira ta'ee kan hin fuune hin jiru kanaaf hoo yoo bultiillee qabaatu baate namni akkam jedhee furaa nama deebisa beekta afaan sin akka osoo hin taane jecha kan keettu karaa san nama oofaa beekta silaan fakkeenyaaf lakki oksajiin ani yeroof jaalala waan akkanaa kana keessa illee seenuu hin barbaadu yookaan uumama tokko jedhee nama deebisa malee wanni si dallansiisu hin jiru koo kiyya dhugaa dubbatuuf ani jechuun jaalala kana wayin harka kiyyaan of keessa kaa'ame. Oksijiinidha namni akkasitti gaafa seensisu bu'anii daa'ima qabayyuudha jechuudha biyya daa'ima lama qaba. Daa'ima lama. Daa'ima lamaan qaba. Kooki daa'ima lamaa miti yoo kudhanillee qabaatan dhugaa rabbi du'eetiin bada malee sin dhiisu laal yoo ati dhuguma rabbi sanitti kooki akka ati jaarsan qabnellee ani si qoradheetiin irra ga'ee jira jechuudha si galee garuu yoo dhugumaan na jibbite anis jireenya hin filadhu kana booda garuu waan fedhellee ta'u maqaa kan keetiin akka waan tokko ta'e lafa kaadheeti. Laa isuma dhugaa jaalala jechuun wanta baati miti kooki maal taate jaalalti jechuun bar nama beekuutti ani waan baay'ee keessallee laayivii irratti illee tana durallee dubbadhee waa'ee dhimma jaalalaa keessatti maal keessa kan kuteellee tana durallee dubbadheen ture beektaa. Ani amma afaan sinannaa waan inni afaan sinaqeen hin dubbatin kaa namni akkana jedhee furaa nama deebisa sin jennaan saniin hin dubbatin saniin nam mormatin ani waa'ee gara kanaa an tasa nama lafaa ka'ee nama jaallatu miti jechuun nama waa hubatu tokko gabaabdumatti yoon hin siime nama waan boru dhufu har'arra taa'ee achi madaalee ofirraa argu tokko beektaa kana jechuun kiyya maal jechuudha waa'ee ati amma haasottu kana akkanuma lafaa ka'ee osoo jaalala keessa seenuu hin ta'in ati eenyu akka taatee fi jechuun hanga tokko jechuudha 100% dhugaa osoo hin taane parsantii hanga tokko jechuudha fakkeenya wanni namarraa dhageessu dhibbaan dhibbatti dhugaa miti
Kanaaf ani parsantaa 50 takka si qoradhee akka tijaarsan qabne Ati halkanii nama raachuu dhufte moo? lakki kookii koo haadha koo sin jaalladha damma koo dhugaa rabbii dhugumaan si jaalladha kookii waan sobaatii miti jechuudha obsaa kaanii akkana wal jaalladha. Akkasnaan hin jedhin yaa rabbii. Dhugaa rabbii yuutuubii ta'ee sinaan gubaa feesbuukii gamoo naan gubaa nan argitu kanaan booda nama akkasnaan jedhu jaaladhu obboleessa koo sin jaaladha. Ma jechuun yuutuubii naaf jettee maaf gubda kookiyya yuutuubii kiyyaa usiif ani kiyyaa usiif hin kenna wal kookiyya baran wanni asirraa natti tole beektaa waan hunda keessa jechuudha haala amala kan keettu natti tole ni taphattaani kolfitaa namaa waliif galta waa baay'ee keettu natti tole si jaalladhe jechuudha kanaaf harka nan darbiniiti kookii koo harka nan darbiniiti ishi malee. Kookii maaliin sitti balleessime ani maaliin sirraa hir'adheme maal wanni ati fakkeenya maaliin sirraa hir'adheme. Ilaala irratti osoo hin taane waan akkana hin jaaladhu bakka waan akkana. Maali ati jechuun hin nyaattu hin dhudhu jaalala namni fakkeenyaaf ati maali heerumaaf hin dhalanne bar dhiiraaf dhalattetillee dhiira taatee wayi umrii guutuu teessa. Oksijiinii dhugaa rabbilee jaarsa koppileetti keessatti taataana waan akkana naan jedhee rabbi jechuudha. Na aarsaa jirtu. Lala kookii kookuu waan nama aarsuu miti dhuguman siin jedha siires waan inni narra si dubbadhu kuni garuu guyyaa tokko seenaa taateeti sitti dhagamuuf teessi jechuudha si galee ani garuu dhugaa laal waan hunda keessaa jechuudha bakka waan jedhee laal jecha kenkee bakka waan itti siyaasabuun qabu dhugaa jechuun ani jaalaluman si gaafadhe malee waan biraas hin gaafanne maal tokko natti si muddamsiiseeti. Akkasuma jechuun qabu kan akka pooliisa kootti si jaaladha. Si kabaju maal akkanaa jettee? Bocha moo akkamisi? Kookiyye. Kookishaa. Damma kiyya akkanatti hin boo'in haadhoo koo maaliif akkana boocharee maana jechuun nama baran nama si waliin hin boo'u fedhaa yeroo ati akkana boochu kana garaan kiyya nan danda'u jechuun ani jaalaluman si gaafadhee bar tasgabbaa'ee maaf akkana boocharee ati jechuun tasgabbaa'ee gaafa. Kalau sana koppileessa kootti silaalame itti atiillee shakkisnaan jette namni dirqamu dhugaa rabbi gruppii kana keessa nama lama biloo kana godhe karaa kana maal hin barbaadu kaan. Sababa maaliitiif bilooksi godharree kookii? Ani waan jaalala hin jaaladhu surumaa jechuudha. Kookii maaf boocharee mee ammee dammati maaf akkana boochii garaa na balleessite mee namni mimmaan tuna qabee ofuma fuudha. Laa nan beeka garuu namni akkasuma naan jaaladhu jechuudha. Maaliif koppileetti kootu na jaalatti okee wajjin jiraadhu lakki immoo akkuma jaalaluma si jaalladhu hin barbaadu jechuudha. Sanuu jaalala bara kanaa hin barbaadu kaan. Kookii jaalatti bara kanaa mee maaluma taate yaadammati maal taate ko jaalatti? Suma hin barbaadu. Bakka gabaabduutti amma shoortii takka dubbadhu sin barbaadu oksijiinaan sin barbaadu ma jedhi gaafurraa kalaas. Yaa oksijiini ani akka obboleetti keetti na laaleen akka obboleetti keetti si laaloo jette bakka rakkoo hin qaban immoo jaalala du'aa feetee hin jaaladhu jechuudha. Maal jechuudha sun? Kookii amma na jibbite jechuudha bakka. Jaalala obbolummaa maal godha bakka an jiruma kanaa hin fedhu bakka amma boodanna eega atis na jibbite ani jiruma kanaa hin fedhu bakkaan si galee. Dhugaa rabbiiti nama raachuudhaaf deemtamtee laa kookiyye si maraachuuf miti ani yoo waan takka ta'ellee jechuudha kan itti gaafatamu si galee. Dhuguman siin jeen. Oksijiinitti kanaan booda sagalee kootu dhageessu dhugaa rabbi ani aare taana rabbi lafti nama mara jechuudha hin danda'u. Kanuma aare taana. Kookiyye jaalala si gaafatu kiyyaatu si aarsaasi. Shamara hunda keessaa maaf akkanatti onnee kiyya na seente jedheen uf ajaa'iba jechuudha yeroo tokko tokko taa'ee dhugaa kalee fi guyyaa deengaddaa mataan na dhukkubaa ture jechuudha waan tokko shabakallee nan qaba wanni kara gareetii fi hatta sabboontuutu illee sagalee qabee sabboontuu garee keessaa na baasii sagalee si dhageessisuu hin danda'a jechuudha sagaleen an sabboontuutti qabe sabboontuu birallee ni jirti garee keessaa na baasii hin jeen bakka maaliif beektaa achi jala taa'ee isii dhaggeeffadhee mataan na dhukkubee maal jedhurra. Kookii koo hoyyee na jalaa jigaa gizima takka maaf akkana garaa jabaatte garuu maaf namni akkanatti jaalalan.
Dhugaa rabbiin hin barbaadu waan akkanaa jechuun natti hin dubbatin kalaas bakka. Kooki si jecha obboleessa kiyya qaalii obsaan bilookii godhee sababa kan Kalaas keetiin. obsaan na wajjin qoosa obsaa hojii koo qaata irraa osoo hin taane qaata turre jechuudha. Obsaa waan akkanaatu hin beeku hin dubbatu. Leesha akkas naan jettaa. Kooki maalin balleessi ani jaalala yoon si jaalladhe wayin kan fakkeenya maali jaalalle kun? Jaalala obbolummaa na jaaladhu malee jaalala karaa kanaan hin barbaadu. Maali daa'iman qofa siin jedhan miti. Kookiyyee daa'imallee qabaatte daa'ima maal rakkoo qaba daa'ima duuba daa'ima namu hundaa qaba bar. Obboleeyyan nan qaba baran maal godha obboleettii miti ani jaalala obbolummaa bakka duraan jaalala obbolummaan si jaalachaa ture amma bakka maal haa godhu ani bakka dirqama natti taate bar hubna kiyyaa ol natti taate kookiyyee bara bakka maal haa godhu Aksishee kanaan booda illee siin agartu jechuudha warbi. Kanaafuu natti hin dubbatin kalaas. Kookishaa. Kookiyye. Aksishee naami. Kookii kun jala waa dhugamaa damma koo akkanatti na jalaan didiniiti bar haasaan. Warbi biraanki na goota taanan okkee biraankiin keessi haamin qabaruu immoo waan akkanaa dubbatu taanan. Eenyuun takkaa piraankii godhe mi'aan piraankii kadhiyoon tana fakkeenyaaf eenyu irratti godheeyyuu boonee irratti godheeyyuu jechuudha gadi dhiiseen jira gadi hin dhiifne ani waan yuutoop irra gadi dhiifadhu guutuun qaba si galee garuu kana dhugaa kookii piraankii osoo hin taane ani onneeti jarraan sitti haasa'uu jira yoo na jibbitellee lakki mee sababa maalirraa na jibbite mi'aati kookiyye maaltu narraa hir'uudhame. Hin barbaadu qaami jaalalas hin barbaadu. Maal jechuun mee fakkeenya garuu taarra na qabde tun sillee qabuuf teessi boruu mee maaliin inni naan qabu surumaa jaalalli naan qaban maaliif jaalala obbolummaa siin jaaladhu bas maaliif kookiyye maaliif mee oksijiinii kalaas bakka irraa cufi kookiyye akkanatti garaa maaf na jabaatte garuu kookishaa koo mee jechi kiyya kun bichaanu mee xiqqollee sinnaasisu gizeen akkanatti kookishaa koo kookiyyeeti jessiin jeewtaname isa kookishaa kookiyyaan jedhu abbaan kee haati kee akkasitti si waamuu ani hin barbaadu kanaaf bakka irraa cufi bilbil. Jechuun bilbilli barhumaan balleessu kookiyye jechuun namni waan tokko namaa deebisee ofirraa nama ofa baran jechuun hoo ati deebii takka naa deebiste ani simarraan deemaa beektaa garuu immoo ani deebis. Hin barbaadu siin jedhee miti reeshii jedhu. Kookiyye dhuguma waaqaa nan barbaadu. Dhugaa kootan jaalala siin barbaadu. An jaalala obbolummaa si qabaa na jaalala obbolummaatti na jaalatte ni jaalala karaa kanaa hin barbaadu. Kookiyye bar biyya abbaa keenya irratti gallee wal fuuna malee ani biyya namaatti jechuun ati amma naafati biyya tokko biyya jirra. Yeroo hin barbaadu yeroo mayyuu hin barbaadu. Maaliif kookii? Hin beeku kan barbaadu hin jaaladhu. Maaloon yeroo baadde. Garee baay'isuun beeyuutu birraa sun beeyuutu ni argite kanaas bakka. Bara lakkoofsa maatii keetillee argadde kookiyye maaf rakkattati? Hin barbaadu maatii kees biloo godhu. Maatii kan keetillee moo? Hin barbaadu. Maal sitti oona? Kooki maaltu maali garuu anuma bichaaf akkana jette moo jechuma takkitti anuma qofaaf akkana jette moo namni hundinuu yeroo jaalala si gaafate akkuma kana garuu? Jira biloo kan godhan dhugaadha. Namuma jaalala si maal jaalala teetitti seene garuu akkaan ta'e akkaan malee ta'e kookiitiyya bakka jaalala kan keetitti seene waan feetin hanjedhii feetun ajjeesi feetummoo akkanan duus biyya san teessee na godhuu dandeessa. Garuu ani jaalalaan harka sitti kenneetiin jira har'a boodan oksijiin Oromiyaan takkaa jaalalallee shamarratti harka hin kennine garuu ani kookiyye harka sitti kenneen jira jaalalaan si galee. Warabbi bilbila tana cabsaa. Maaliif bilbila cabsite ree kookiyye? Egaa kookii. Kakaas bakka. Kookii har'a piraankii ajaa'ibaa taatee jirta. Rakkoon gahu kolfishi kanaan booda guyyaa takkanatti dubbatte. Kookiyye naariin dhugaa rabbii naariin piraankii viidiyoo kaameeraa ture tolcheetiin dhufee jechuudha.
si waraabe viidiyoo kanallee siif hin dalage jechuudha. Jechuun barbaadu gadi lakkisu. naafi obsaallee wal mari'anneeti si galee. Way gara laafetti dhugaanuma garaa laafta way garaa na balleessite sila achin dheeressa jeetiin garaa na deemuu didee barboo jirta hiikoo kiyya kanan ta'e gaadhoo ko ani dhugaa rabbi kunoo kaameeraa viidiyoo kan durallees ilaaluu dandeessa. Yoo naa milkaa'uu baate waan hundaa haasayeetiin jechuudha dhufe jechuudha. Kanaaf kookii ati obboleettiitii yaa kanatti garaa nan balleessin gaadhoo ko ani piraankiinsi godhee bira. Leenjitaadha sunaan jettee piraankina gootaare. Kookija bakka inaareen dhugaa ani akka obboleettii kiyyattiin si ilaala malee jechuun jaalalas yoo waaqni nuun fedhe karaa walirraa dhannoo hin qabnu anaa fi ati si galee garuu ammaaf ani jaalala obbolummaan siif qaba hedduun si kabaja hedduun si jaalladha dhugaa dubbatuuf baay'ee takka onnee tiyya keessa jirta sin kabaja obbolummaa fi soo kanaaf ammaaf garuu piraankiin si godhee am sooriin siin jaa. Oke. Era kanatti garaa dan balleessin gaadhu waan garaan kiyya laafaadha akka afaanin iyyuu kanaa miti ndee maa qoyaati garuu jechuun dila kana maaltu akkanatti si rifachiisime koo kiyya jaalala si gaafatoo kiyyatu akkanatti dila kana si boochisaa? Lain jaaladhu dhugaa rabbi namni waa'ee jaalalatti dubbate qalbii ibsa malee koo akka koomenti barreechuu miti. Way dhugaa ati ganaa dheedhiidha ati kasi argate bara kadhateetuma dhugaa laa waaqarraa kadhateetuma gad dhufe jechuun laa ashoofaati miti isuma dhugaan siin jedha koo kiyya isuma dhugaa jechuun dhugaa dubbatuuf baay'ee nama rarte wanni haasawaa baanii baddee bar jechuun jaalalaaf jecha garuu ati maaf akkanan ta'in garuu viidiyoolee siif hin kenna maaltu sitti dhagame amma waan si dhagame natti himime. Kalaa isaanii gadi lakkisu dunaa kan ta'e. Maaltu sitti dhagame ayyee maaltu sitti dhagame asirratti ani dhufee jaalala si gaafatuu kiyya kanaaf maaltu sitti dhagame waan sitti dhagame hordoftoota kookii tuubiif himime. Laa ani gadi lakkisuun jedhe ko. Jechuun yoo ati hin hayyamne bar viidiyoon gadi hin dhiifamu beektee garuu wanni hamtuun keessa hin jirtu bar kookii. Leesh taatee na boochistarii siin jaalatta jette namni qilleensuma irraa si nama jaalataan immoo hin jaaladhu haa jaaladhu barbaadu. Duuba maarree jaalalallee yoo taate kookii jaalallee namni biyya addunyaa kanarraa kan bakka waliin jaalanne hin qabu bar jaalallee qilleessa fi kanan qabdu jaalalti dhugaa qilleessarraa fi lafarratti hin qabdu sii galee jaalalti dhugaa jiraannan jechuudha yoo garaan fagaate malee karaan hin fagaatu Oromoon jette sii galee jaalalti dhugaa jiraannan qilleessi namumaa nama adda nama fageessu kanaaf sun rakkoo miti. Maaltu si dhagame kookii amma mee bakka dhiisimee miira keessaa bahiga amma gaheetii leencatoo akka dursanitti deebiga. Gara beelarri fadde kookam naan jala jedhee jechuun silaati nan beektan si jaaladhu bizetti. Piraankiin kun ergaa guddoo qabdi akka waan raawwattu illee hin beekaa. Egaa hanga ati hayyamtuutti si gadi hin dhiisu bar. Anumaa lammii qaree waan natti dhaga'ame jechuun har'a fakkifata. Jaalalaaf jecha rifattaa duubaati takkaa namni jaalala sin gaafanne qooyate. Biloogiin godhe dhugaa warra yoo namni nafaa. Galatoome garuu kabajaa kiyyaaf biloogna godhuu dhabde jechuudha mii. Gisee meeqa kan jechuun immoo waa ta'e naan jedhu sararrattis immoo maal kiyaaba waan ta'eef godhu mana namni waa tokko godhu isas karoorsi akka nan hin keenye hin jiru. Way dhugaa nama gara laafetti koo kookii koo wayyoo dhugaa irra baay'ee akkati gara laaftullee si argeen jira hordoftoota fi kabajamtoota piraankiin akka ajaa'ibaatti milkaa'ee kookiin gaa baay'ee dhugaa dubbatuuf obboleettiin teenyatu nama baay'ee garaa laafu jaalalaaf jettee boochee hin jedhina yaa jechan an jedheenitu waan nama boochisaati soo kanaaf asumaan hanga isiin hayyamtuutti anillee viidiyoo kana yoo isiin hayyamte isiifiin dalagee akkuma viidiyoo fuulduratti isiniif ibsu yaaleetti
video kana isiifin kennaa isimaafin dalagee jechuudha. Kanaaf yoo isiin hayyamte gadi isiniif dhiifna chanaala isiirratti, yoo isheen hayyamuu baatte yaa asumaan dhiifna jechuudha. Kanaaf kookiin akka komantiin yuutuubii jalatti isinitti yuutuubii akka hin taane harraboo daddabaafadha. Isiilleen akka Oksijiin Oromiyaa taate asuma daddabaafadhaan isiniin jedha. Akkasii kookii hayyami gaamma otoo hordoftoota keenya fuula duraa hin deemne hayyami jechuudha. Viidiyoon gadhiifama. Yaa waan jette jedhigaa waa hamtuun tokkolleen keessa hin jiru. Kanaaf jechuudha waan tokko waan sirrifachiisuus hin qabu. Ani kanaan booda nama wajjin siqqoosu yuutuubii kanatti lakkifame taane natti kolfu. Jecha kiyyaatu jechuma nama boocisullee yeroodhaan waan lubbuun kiyya waan tokko ta'ee beekadhu koo keessin jedhu otoo na taate'u osoo shamarree dhuftee akkana naan jette baay'ee rakkadha jechuudha. Maaliif sababa kiyyaan lubbuun namaa baduu jaalala keessatti namni kan lubbuu fi balleessu haga hin qabu jechuudha. So kanaaf waanuma nama boocisalleeti garuu gara laafummaa kan keetiin sergee hedduu akka garaa laaftu yoo waaqni jedhe egaa hundaa'uu itti deemna. Karaan hin fageessu jedhe Oromoon. Hayyami gaamma. Gadi dhiifamu moo gadi hin dhiifamu? Jechuun ani wanni an akkan jedhu miti gaa ani viidiyoo piraankiin sirra godhamee garuu ani viidiyoo kana siif hin dalagee kanaaf jechuudha viidiyoon gadi haa dhiifamu. Wanni tokko wanni hamtuun keessa hin jirtu waan si miidhaa hin dalagu beekta. Abbuma fedhee usii qofa osoo hin ta'in eenyummaahu waan nama miidhaa sooshaal miidiyaa irratti tasuma nama gadhiisuu miti. Wanti si miidhaa keessa hin jiru. Wanti namni akkana naan jedhe ati jettee sodaatulleen keessa hin jiru jechuudha. Ergaa guddaa tokko keessa jira garuu nama beekuu fi ani ergaa kiyya dabarfadhee jira. Naaf milkaa'ee jira sirriitti 100% naaf milkaa'ee jira. Har'a piraankiilleen akka naaf milkootte akka ajaa'ibatti itti gammadee kanaaf wanni yaade hundi dhibbatti hin argadde. Kanaaf viidiyoon gadi haa dhiifamu. Ishii jedhe akkasii bakka baay'ee rifatte garuu naaf jiraadhu si jedha. Haadha manaa Oksijiin Oromiyaatiin jedha. Jadi Romal je. Kanaaf bakka viidiyoon akka gadhiifamullee hiriyyootan hordoftoota maatii kokkeettuuf asumaan Oksijiin Oromiyaa yookaan Oksijiin Miidiyaa Neetwoorkiidha. Kanaaf warri viidiyoo kana argitan hundi keessanuu akka isin hayyamtee gurra keessaniin dhagahaa jirtanii video kana like share gochuu hin dagatina. Yaada qabdanii fi waan isinitti mul'ate hundaa'u komentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Hanga piraankii itti aanuun walitti deebinutti horaa bulaa liibana naafi kookillee du'aa godhuu hin dagatina. Bye bye.